daandii mijaa fi bu'uuraaleen geejjibaa qindaawwan guddina biyyaa fi rakkoo hawaasa dinagdee furuu fi dhimma baay'ee barbaachisaa isa ijoo fi murteessaadha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaas qala ijaaruun lubbuu baraaruudha jechuun baajata mootummaa hirmaannaa hawaasaa fi dhaabbilee miti mootummaa qindeessuun hojii cimaa hojjechaa jira. Lagni Shaayyaa Malkaa Ugunoo godina Baalee Aanaa Sinaanaa magaalaa guddoo godinichaa Roobeetti dhiyaatee kan argamu barootaaf sochii hawaasa dinagdee akkasumas miidhaa lubbuu horii fi namarraan laga ga'aa turedha. Ka midhaan fe'atee dhufu ka dinnichaa fe'atee dhufu harree fi ilma namaa illee asiin nyaataatiin hin ture bara hedduu. Asitti yoo deebine akka ganda keenyaa kanatti ijoollee agartanii farda yaabbattee deemtu asitti agartanii bishaan kun asiin nyaatee torban tokkotti argame reeffi agartanii asiin gadi taree qilee keessaa torban tokkotti argame. Miidhaan isaa kan hin jenne horii agartanii horii dhaltii akkatti nyaata. Adadaan agartanii horiin dhibbaa kumatti laakkamu agartanii gama kana agartanii wayita dhufu gama kana bula agartanii kun lafa amma isin agartan ka gama kana gubbaa dacha'ee bula. Horiin dhaltiin achi keessaa utaalee agartanii horiin waatiyyoo qabu itti badee agartanii guyyaa hedduu agartanii akkanatti nyaataa jira. Farda kooraan agartanii farda sangaa abbaan silaa hin qaba jedhu akkana fudhatee agartanii akkanatti taraa jira. Miidhaan isaa xiqqaa miti. Miidhaa lagni kun qaqqabsiisaa ture dubartoota irratti baay'ee hammaata. Waan mana matooraa ka dhufu kan ammoo yoo deebi'ee gabaa dhufu shaayyatti dhumaaf ta'u. Haati daa'imaa jechuudha. Daa'ima haadha fuudhanii daa'ima asitti dhaban. Asitti gaafa ijoollee lama nyaate bishaan tokko hin argame tokko hin dhabame hagadhaatu hin argamne. Gaafa san daa'ima wayii laga kanaa fuudhan. Laga kanaa fuudhanii garuu asii oli jedhanii karaa baddaa kana keessa ol akkasitti bilbilaan walumaan gaanii bilbilaan waliin gaanii fuudhanii fidan. Ka fudhatanii ka argatanii irraan beeku. Haa ta'u warra alhamdulillaahi wallaahi rakkoo guddaa nurra ture. Dubartiin matoora hin dhayxi achi kaatu gabaa yoo dhaqattu nagaan hin galtu. Nyaataa ture bishaan. Wallaahi nyaataa ture. Sochiin uummataa rakkoo hawaasa dinagdee isaa furachuu fi gabaa gamaa fi gamanaa yommuu deemu lagni kun qormaata ture. Gabaan roobe jirti warri mi'oo kun akka jiruun karaa kanaan roobe dhufa. Dawaadiinni asiin dhufa abbakarri asiin dhufa. Nu amma maal isin fakkaate nus gabatu jira eessa jirti mi'oo jirti gabaan asirraa deemnee guyyaa jimaataa mi'oo dhaye. Guyyaa gabaan hoomaallee jirti guyyaa sanbata. Asirraa deemnee agartanii waan adda addaa bitachuuf waan achitti rakasa bitachuuf asirraa deemneetiin agartanii hooma dhayinaa. Amma dhugaa yoo sitti mi'aan amma lubbuma kiyya kanaan gama kana oola. Gama kana yoo oolu bishaan natti guutee asirraa deemee heendheen deemee agartanii gara sa'a jahaatitti agartanii sa'a jahaatti da'ootti galeetiin hin beekan akka kiyyattu anu deemee asirraa deemeetiin rakkoodha bulchuu hin dandeenye nama narraa dhukkuba. Achirraa fi deemee heendheen deemeetiin hin galee heendheen fura asirra fagu bishaan dololloon qaqalloon osoo hedduu osoo jirtu osoo sun karaa kana nyaatu taate asirraa deemee achi hin gala agartanii sa'aatii guddaa na gaafata jechuudha. Lagni Shaayyaa dhiyeenya magaalaa guddoo godinichaa Roobee jalatti argamu irraa kan ka'e gandoonni torbaa ol Malkaa Ugunoo ce'uu fi dirqamu. Lagni kun laga Shaayyaa jedhama. Laga waggaa guutuu yaa'u bonaa gannatti yaa'a. Laga humna guddaa qabudha keessattuu yeroo gannaatti fi badheessa keessatti akka malee guutaa. Namni baay'een magaalaa Roobeetiin gamanatti jiru uummata bal'aatu jira. Uummanni bal'aan kun laga kana ce'uudhaaf dararaa guddaa argaa ture jechuudha. Keessattuyyuu yeroo bishaan guutu rakkoon hawaasummaa jira. Oomishaa fi oomishtummaan jira. Uummanni bal'aan ganda 6-7 ol ta'u kan akka ganda Qaasoo, Horobooqaa, Mi'oo, Abbakaraa, Hoommaa gandoonni kunniin naannawa kanarratti uummata baay'ee lakkoofsi isaa baay'ee ta'e qaba. Diinagdee fi hawaasummaan isaa immoo magaalaa Roobeetiin wal qunnamsiisa. Isaaf jecha gannaa fi yeroo badheessaa irratti miidhaa hammaatan uummata irra gahaa ture, beeylada irra gahaa ture. Oomishni oomishamellee immoo karaa ittiin garana cehu dhabeet uummanni rakkachaa ture jechuudha. Sochii barnootaa, diinagdee, tajaajila fayyaa fi hawaasummaa irratti lagni kun miidhaa geessisaa ture. Barattoonni achii ce'aniiti kan gamana dhufan warri ollaa kennaa karaa Qaasoo fi Shakmaraa akkasumas Mi'oo irraa dhufan immoo oomisha isaanii asiin kan gara magaalaa geessan. Magaalaan giddugala kan gandoota kanaaf giddugala taate magaalaan Roobeen jirti.
oomisha gama sanii fe'anii waan akka dinnichaa, shunkurtii, kuduraa fi muduraa kanneen achi geessanii haala kana wal qunnamsiisa jechuudha. Fayyaadhaafis keellaa hospitaalli waan magaalarra jiruuf keellaan fayyaallee as ganda keenyarra waan jiruuf hawaasni gama kanaa dhufee itti tajaajilama. Miidhaa baay'ee geessaa ture layni kun jechuudha kanan dura. Anis beekaa daa'imummaarraa kaanee hanga ammaatitti hanga dildilli kun dalagamutti namoota hedduu kan nyaatan. Guyyaa gabayaan keenya gabayaan guddaan magaalaa Roobee Dossa guyyaa kamiisaati. Guyyaa kamiisaa yeroo namni achi ce'ee oomisha ofii gurguratee galgala galu bishaan akka tasaa fa'aa rooba. Beellada itti fe'anii deeman akka harree fardaa kanneen yeroo baay'ee maguurataa jechuudha. Fe'aa fa'aa olii wayita dhufan. Hawaasas namni ilmaan mana dhiisee mana ijoollee daa'ima waan buluu hin dandeenyeef laga kana kutee ce'a. Bishaan immoo yoo guutu yeroo baay'ee nyaata. Nuti kan beeknu yoo xiqqaate ijoollee nama shan kan ta'u reeffi isaanii kan argamintu jira jechuudha bishaan kana keessa. Asii yoo fudhate qilee ciccimatu kana jira. Qilee jeejee jedhama achitti darbaa isa keessa immoo namni seenee baasu waan hin jirreef reeffi namaallee achitti badee hafaa ture. Lubbuun namaa laga kanatti badee xiqqaa miti. Uummanni naannoo kanaa lakkoofsi isaa xiqqaa hin taane bishaan kanaan fudhatamaa ture. Nama bishaan fudhatu qofaa miti nama bishaan fudhatu duuba bulii 7-15 soqaansa isaa uummanni marti baheet laga kanarratti rakkachaa ture. Reeffa namaa argamutu jira. Reeffa namaa osoo hin argamin namni achumaan sabbaree itti dhiisutu jira. Dhimmoota akkanaa kanatu ture. Bara kana garuu qindoomina biiroo daandiiwwanii fi loojistikii Oromiyaa fi dhaabbata Helveetaas Itiyoophiyaatiin malkaa Ugunoo irratti riqichi rarraahaa ijaaramuun rakkoon ture seenaa ta'eera. Har'atti ammootu argitanii fooyyeetu jira kun agartanii namni nagahaan hoolaan namaa bishaan hin nyaatu duraan hoolatii mucuu godheetumaan fixa. Yookaan agartee achitti bira bulanii achitti bineensi nama harkaa nyaata. Amma hoolotiin haga silaa horiin kennatu agartanii horiillee barsiisuutti jirra. Hoolaa fi kotteen namaa nagahaan agartanii irra nuu baati. Amma immoo horiiyyuu barsiisuutti jirra. Agartanii horii farreelee barsiisaatiin hin jira. Agartanii xiqqoo waan inni shokoisuuf qarin sodaatanii amma immoo barataa jira. Agartanii hoolaan nagahaan namni guyyama tokko agartanii akka wanni kun badee kana dhaabatee irraa bishaan baranaa kun galaana guddaadha nama ceesu jennee sodaa qabna. Amma immoo akka gaarii nagahaan ceeneetiin galaa jirra. Amma fooyyee qabna kun uummata akka dildila jira jenna uma namuu osumaan qurxeetiin manceetiin hin gala. Kaleennatu jira. Rakkoon tokko hin jiru. Kadeti dararame ciniinsuu irraachu. Ciniinsuu irraa wallaahi sireen baatanii wayita fidan jechuu baasaanas beega'ee jira. Wanni asiin dura taree jechuu. Katareetiin hin jedhe wallaahi shaayii itti guutee kara deemanii dhabanii wallaahi nasbeen isaanii asitti baate. Kanaan tareeti amma garuu alhamdulillah yaga dildilli nuu ijaarame galata guddaa qaba. Riqichi rarraahaa ijaarame kunis tajaajila hedduu kennuu irratti argama. Amma immoo riqicha kana eega argame booda loon irra ce'uu danda'u, hoolotiin irra ce'uu danda'u, faraddoo fi harreelleen irra ce'uu danda'u. Namni immoo akka barbaadetti gubbarra ce'aa laga keessa gadi hin bu'u. Baay'ee gammachuu guddaadha jechuudha hawaasa kanaaf. Sa'aatii halkan ta'ee guyyaa ta'ee sa'a barbaadetti bishaan guutee dhiiseellee gubbaa isaa irra waan deemu hawaasni immoo gammachuu guddatu itti dhagahama jechuudha. Itti fayyadamaara oomisha isaa yaalaaf illee yeroo barbaadetti barattoonni illee duraan dhufanii fardaan fa'aa ceesisanii harka qabanii ceesisanii lamuu gara oomishaa deebi'anii amma immoo barattoonnis namni yaalaaf deemus rakkoo tokko malee irra ce'ee iddoo barbaadu deemaa jira waan ta'eef tajaajilli inni gandoota kanaa kennaa jiru tajaajila guddaadha. Akka godina Baaleetti baruma kana kan malkaa Ugunoo dabalatee pirojektoonni riqicha rarraahaa 3 ijaaramanii xumuramuun tajaajilaaf banaa ta'aniiru. Kun immoo itti quufiinsa uummanni mootummaarraa qabu guddisuu irratti argama. Pirojektiin kun haaraa waan dur biyya alaatitti teekinooloojii adda addaatiin arginu nutti dhiyaatee arguunsaa baay'ee waan addaati. Akkuma hawaasni keenya bifa adda addaatiin ibsaa ture faayidaan isaatii fi rakkoon kana dura turellee waan guddaa ture. Haa ta'u immoo carraan kun dhufee dhaabbanni Helvaates kun biiroo daandii fi loojistikii Oromiyaatiin wal ta'ee carraa kana baneetiin bakkee silaa komii yeroo dheeraa uummanni komachaa ture. Keessaayyuu godina keenya keessatti yeroo jalqabaatiif aanaa 3tti carraan nuu kennamee bifuma wal fakkaatuun guyyaa taa'e keessatti akkuma karoora isaaniitti guyyaa 90 keessatti bifuma wal fakkaatuun hojjetamee xumurame. Egaa kun nuuf gammachuu guddaadha. Uummanni immoo
guyyaa guyyaadhaan keessayyuu riqaan kun carraan gandi kuni qabu magaalaa Roobeetti dhiyeenya waan ta'eef guyyaa guyyaadhaan gabayaa isaati jireenya hawaasummaa isaa geggeeffata. Kanaaf aanaan sadan keessattuu hojiin hojjetame kun hojii baay'ee nu boonsuu fi kan uummanni keenya nurraa komiisaa itti salphifate waan ta'eef carraa guddaadha. Carraa dhaabbanni kunis nuu kenne, mootummaanis carraa kana nuu kenne, tajaajila akkana fakkaatu kana naannoo kanatti uummata keenyaaf hojjechuunsaa gammachuu guddaadha jechuudha. Rakkoon inni hiikellee rakkoo hawaasummaa, rakkoo diinagdee yeroo dheeraa naannoo kanatti ture hiikeera jechuun hin dandeenya jechuudha. Akkuma argitan gamaa gamanni oomisha isaa kana uummanni gabaatti guyyaa guyyaadhaan dhiyeeffata. Baala immoo carraa isaatiin waggaatti yeroo lama rooba. Roobni immoo roobu bishaan kun bishaan guddaa bonaa ganna yaa'u waan ta'eef yeroo roobni roobu uummanni yaaddee isaa malee oomisha isaa gabayaatti dhiyeeffachuun, mana yaalaa nama geeffachuun, walitti dhufuun abdii ta'eera jechuudha. Ammatti rakkoon kun hiikkateera jechuu dandeenya. Dhaabbanni Helveetaas Itoophiyaa bal'ina rakkoo hawaasa baadiyyaa hubachuun eeggarsa taasisuun cinatti mootummaan xiyyeeffannoo guddaa ijaarsa riqaalee rarraa kanaaf akka kennu barbaada. Nu akka dhaabbataatitti maalinni rakkoon akka biyyaatitti jiru bal'aadha. Akka naannootitti jiru bal'aadha. Kan barbaannu mootummaa waan kana fudhatee akka deemu sagantaa isaa keessatti galchee akka fudhatee deemu barbaanna. Wanni hojjennus immoo karaa san akka nu geessu deeggarsa adda addaa ogummaadhaan goona. Akka biyyaatitti kumaatamaan barbaachisa. Akka naannootittis akka naannoo Oromiyaatittis yoo dhufne kumaatamaan barbaachisa. Kanaafuu amma haalli itti hojjetamaa jiru waggaatti 60-70 hojjetamee rakkoo akka biyyaatittis akka naannootittis hiikuun danda'u jechuudha. Waggoota baay'ee nurraa barbaada. Kanaafuu rakkoon kun dafee akka hiikamu hojiiwwan adda addaa mootummaa wajjin karoorfannee hojjechaa jirra jechuudha. Dhaabbatootni dhuunfaatillee akka deeggarsa godhan maaliifuu hanqinni bajetaatis waan jiruuf ogummaa waan kanaa bakka hundatti akka argamu akka beekamu hojiiwwan leenjii xannoo wal jijjiiruu adeemsisaa jira jechuudha. Riqichi rarraa'aan malkaa Ogunoo irratti ijaarame kun sodaa hawaasa naannichaa hambisuun rakkoo tures furaa jira. Gaafa dhaabbatni kun dhufee rakkoo naannoo rakkoo riqichaa wal qabatu tajaajila bal'aa kennuu danda'u nuu kennamu jedhamee yogguu gaafatamu rakkooleen kaleessa naannoo kanatti mul'achaa turan baay'ee ulfaata waan ta'aniif carraan kun naannoo kanatti otoo nuu kennamee kan jedhu dhaabbata kana fi mootummaa wajjin dubbachaa turre. Akkasuma dhaabbanni kuniif mootummaan ammoo rakkicha kana itti amanee yeroo gabaabaa keessatti waan kana fakkaatuu fi tajaajila guddaa kennuu danda'u hojjeteetiniin uummanni akka irraa tajaajilamu ta'ee jira. Har'atti namni beelladni qabeenyi gamatti oomishamu akkasumas sagantaa hawaasummaa adda addaa gaddaa gammachuu gabaaf magaalaa Roobee qaamni dhufu karaa kanarra fayyadamaa jechuudha. Hunda caalaa kan miidhamaa ture ammoo iyyuu namni loon tiisu, ijoolleen loon tiisan, qonnaan bulaan oomishni isaa naannoo kana jiru tasa bishaan kun kan guutu waan ta'eef isa kanatti dararamaa ture jechuudha. Ittiin nyaatamaa ture jechuudha. San bira darbee ammoo iyyuu lubbuu ofii baasuudhaaf jecha karaa kiiloomeetira 6-7 naanna'eetti karaa aspaaltii saniin magaalaa Roobeetti deebi'ee seenaa ture jechuudha. Kuni maal faayidaa maal fidee yeroo isaa akka qusatu godhee jira. Dhimma kanaaf akka hin cinqabnee fi akka fedhetti akka bahee galu sodaa tokko malee akka bahee galu wanni amma dhaabbata kunii fi mootummaan hojjetee irratti tajaajilamaa jirru kun rakkoo san keessaa uummata kana baasii kan jedhuun qabaa jechuudha. Milkaa'ina hojii eebbifamaa kanaa babal'isuu fi hirmaannaan hawaasaa murteessaadha. Abbaan iyyate malee namni namaan birmatu akka jedhamu san uummanni hirmaachuu qaba. Humna ofiitiinis qabeenya qabuunis hirmaachuu qaba. Hoo akkas ta'e malee mootummaan qofti yookiin dhaabbatni miti mootummaa tokko qofni rakkoo kana hiikuu hin danda'u jechuudha. Riqichi rarraa'aa malkaa Ogunoo meetira 120 dheeratu qarshii miliyoona 6.5 oliin ijaarame kun yeroo dheeraa fi akka tajaajiluu fi kunuunsii fi eegumsi barbaachisaadhaan dhaamsa keenya. Dursa irratti dhimmi tajaajilli kun hawaasa naannoo kanaaf fayyada.
hawaasni naannoo kanaa fayyadame jechuun ammoo rakkoolee hawaasni kun qabu mootummaan hiike jechuudha. Ammatti waan humna aanaatiin yookaan humna ganda kanaatiin hojjetamu danda'u osoo hin taane waan mootummaan bira hin geenye qaawwasan miti mootummaan kun hojjete. Carraa kana argatee jira uummanni kun. Carraa kana egaa argatee ammoo akka mootummaattis maal gochuu qabnaa? Qabeenyi kun yeroo dheeraa tajaajila akka kennu, nageenyummaan isaa akka eeggamu, koreen mataa isaa danda'e irratti dhaabbatee waan kana kan kunuunsu kan eeggatu, rakkoon tokkos yoo jiraate ammoo iyyuu dafeetiniin akka suphamu, akka wanni isarraa hanqate jiraate dafeetiniin sirraa gochuun mootummaan raayis uummata raayis eeggamaa jechuudha. Ammatti itti fayyadamuu erga jalqabne irraa kaasee itti gaafatamummaan keenya ta'a jechuudha. Mootummaan fi miti mootummaa walii wajjin ta'uudhaan nu hojjetee tajaajilaaf nu kennee jira. Ammatti kunuunsinee yeroo waggaa dheeraa akka nu kennuu fi hawaasni kun tajaajila yeroo dheeraa irraa argachuu akka danda'u isa eeguun kunuunsuun koree itti dhaabnee ammoo nageenya naannoo kanaa eeguun kan keenya fi kan uummataati waan ta'eef kan ofitti fudhannee kan irratti hojjennu ta'a.